Yesuus akkas jedheera. Biyya lafaatii rakkina qabdu garuu jabaadhaa. Ani biyya lafaa mo'eeraa jedhe. Gooftaan homaayyuu rakkoon isin hin mudatu, cinqii tokko malee jiraattu, waan barbaadan bakka affeetanitti argattu, wanti tokkoyyuu nagaa keessan jeequu hin danda'u, wallaansoo malee biyya lafaa irratti jiraattu nuun hin jenne. Inni yaadatu yeroo Yesuus bartootaan yeroo itti isin na dhiiftanii gara mana keessanitti bittimmooftanii hin dhufa, ani garuu kophaa koo miti, abbaan anaa wajjin jiraa ittiin jedhe sana. Rakkinni kophaa ta'uunii ari'atamni Yesuusuma irratti jalqabe obboloota ko. Nagaa dhabuun, qilleensa hamaan rukutamuun, isa booda garuu mo'achuun akka jiru gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti baranna. Nagaa isin biratti nan hambisaa, nagaa koo isiniif nan kennaa. Ani akka biyyi lafaa kennuttan isiniif kenna miti. Garaan keessan hin raafamiin hin sodaatinis jedhe gooftaan. Biyya lolli hin jirre keessa nagaanii argama miti. Lafa gooftaan Yesuus jiru garuu nagaa guututu jira. Biyya cinqiin hin jirre, biyya beelli hin jirre, biyya warra sooromanii, biyya warra guddatanii keessa miti kan nagaan jiru. Biyya bosona dheeraa keessas, bosona fagoo keessas, biyyoota kaabaa, biyyoota Ameerikaa fi Awurooppaa keessa miti kan nagaan jiru. Nagaanii Kiristoos keessa jira. Iyyadattu Yesuus tiksee gaariin anaa, tikseen gaariin lubbuu isaa hoolotaaf hin kennaa jedhee ture. Yesuus tiksee keenya isa gaariidha. Hamma fedhe yoo qilleensi hamaan dhufee jireenyi kee jeeqameeyyuu Yesuus tiksee gaarii ana jedhee sun yeroo hundaayyuu si tiksa. Amma isa simataniif immoo ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kennee, isaan kun immoo warra maqaa isaatti amanatanidha. Abbaan ijoollee isaa akka itti eegu beeka. Waan isaan barbaachisus beeka. Yeroo hundumaas akka abbaan ijoollee isaaf godhu gara laafaaf. Isaanis maqaa abbaa jedhu kanatti ni amanu. Maqaa tiksee jedhu kanatti ni amanu. Isaan maqaa Yesuusitti ni amanu. Fayyuunis Yesuus Kiristoos duwwaadhaan malee kan biraatiin tokkollee hin jiru. Maqaan kan biraan ittiin fayyuun kan nuuf ta'u Waaqa jalaa ilmaan namootaaf hin kennamne jedha macaafi. Yesuus maqaa nagaan keessatti argamudha. Egaa nagaa guutuu keessa jiraachuudhaaf ija keenya Yesuus Kiristoos irra kaachuu qabna. Ija keenya isarraatti kaasuu hin qabna. Yesuus isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanatti ija hin buqqaafannu. Inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedhee fannoo irratti du'uu isaatiif yeelloo isa irra ga'e homaatti osoo hin lakkaa'in obsaan fannoo irratti du'uu hin danda'e. Ergasiis gara mirga teessoo Waaqayyoo taa'e. Obboloota koo qilleensa yaaddoo, sodaa, lolaa, wal sodaachuu, kiraayisisii amma addunyaan keessa jirtu kana keessa yeroodhaaf jiraanna. Isa booda garuu ulfinaan jiraachuudhaaf jenna. Ulfinaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjiniin fuulaa fuulatti wal agarree bara baraan jiraachuudhaaf jenna. As biyya lafaa keessatti yeroo jiraannutti nagaa guutuun Yesuus Kiristoos keessatti argama. Nagaa Kiristoos nuuf kennu isa biyyi lafaa nuuf kennu miti. Nagaa guutuu, boqonnaa guutuu, aara galfii guutuu, tasgabbii guutuu, gammachuu guutuu, iddoon mijannaa guutuu, kan nama hin quuqne, kan nama hin sobne, kan nama hin haalle, kan nama hin ganne, kan nama hin miine, yeroo hundumaa kan nama kunuunsu, yeroo hundumaa kan namaaf eeggatu, yeroo hundumaa kan nama jabeessu, yeroo hundumaa kan nama jabeessu, yeroo hundumaa kan namaaf laatu, yeroo hundumaa namarraatii bu'aa kan hin barbaanne, yeroo hundumaa haalaan wantootaan kan nama madaalle, yeroo hundumaa dugdan baasa kan namaan hin jenne gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Obboloota koo isatti boqodhaa, isatti baqadhaa, isatti kooluu galaa, eebbifamtaniittuu yeroo gaarii qabaadhaa. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu.